nu agarsiisaa jiru. Kanaafiyyuu daawwadhaa jajjabee abdii sabaa gaachanaa fi abdii uummata Oromoo kan ta'an jajjabeewwan kun agarsiisa garaagaraa nu agarsiisuuf jiru. Hanga xumura agarsiisa kanaatti dhimmu kaayinaa ilaafilaameen daawwadhaa itti daadhaa. Hello. Ja. Sirna eebbaa irratti agarsiisa ajaa'ibaa nu agarsiisaa jiru urgaa milkaa ilaa miilaan jaara rasaasni diinaa sin argatee rasaasa keessan diinaa hin dhabne jennaani jedhaanii nuuf eebbisa. deeggartoota fi jaalattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo cimtiniyyuu boguma badhaasoon guyyaa har'aa sadaasaa 24 barkoo 2021 guyyaa eebba jajjabe Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddombooroo marsaa 11ffaa marsaa bilisummaa yookaan imal gara Finfinneetiin ittiin isin ga'e ittiin nuun ga'e baggammadaan baggamman. Kan argaa jirtan kun sirna agarsiisa jajjabe eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddombooroo marsaa bilisummaa. Terima kasih.
eegdota marsaa kudhanii tokkoffaa yeroo jajjabduu kana keessatti bona osoo hin jedhini aduu osoo hin jedhini dadhabne beelofne dheebonne osoo hin jedhini yeroo kalee abdii saba kunni ummata oromootiif gaachan ta'anii waardiyyaa ta'anii wanjoo gabummaa xumuraatti gochuudhaan beelofne dheebonne kan jedhani bifa kanaanii leenjii kan fakkaatu haal kan fakkaatu eebbifanii guyyaa har'aa guyyaa xumuraa eebba isaanii yookaan guyyaa xumura leenjii isaaniitiin waan baaniif ammallee irreebiin eebbifamtoonni aaraa fi akkasumas uummanni Oromoo bal'aan akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gololoo Oromiyaa hundaa jirtanii baguma guyyaa har'aa guyyaa eebbifamtoota obbo Zoonii Kibbaa Kibraa Soddomboroo kanaan isin ga'e isin nuun ga'e jennaa baggammaddan baggammanne.